Waa'ee sharafaa ilaalchisee jechuudha gabaa gurraacha yookiin bilaak maarketii akkasumallee arabiffaatiin hawaalaa kan jennu jechuudha. Namoonni baay'een karaa gaaffiitiin illee sharafni akka karaa gabaa gurraachaa hin sharafamne jedhamaa jira. Inni kun hangam dhugaadha? Hin sharafannu moo kaawwachuu nu wayyaa? Jettanii namoonni baay'een komentii jalattis kan barreessitan jirtu. Akkasumas immoo odeeffannoo kanani dhaggeeffadhe irraatii jechuudha kanani irraa beeku paarlaamaa irratti illee jechuudha dubbatamee himameetiin jiru karaa mootummaatiin jechuudha kan isiniif qabeetiin jira. Waa'ee sharafaa ilaalchisee sirriitti na dhaggeeffadha. Viidiyoo otoo dhaggeeffattanii hin xumuriin gaaffii hin gaafatina. Seeraa yoo dhaggeeffattan viidiyoo maal akka ta'e ni bartu waliisa. Akkasumas jechuudha fakkeenyaaf namoonni tokko maaliif maallaqni keenyi inni karaa gabaa gurraachaa nutti himnu ethiobilackmarket.com jedhuu fi inni itti daldalaan nuuf ergummoo maaliif gargar ta'a jedhanii gaggaafatu ijoollee baay'een. Yeroo waa'ee kanarra haasa'u jechuudha viidiyoo isaa sababa inni isinirraa citu sababa kanaaf jedhee viidiyoo guutuu na jedha jechuudha. Garuu ijoolleen immoo viidiyoo seeraan hin ilaaliin gaaffii ammallee itti fufanii gaafatu jechuudha. Kanaaf gaaffii keessan keessatti gaafa viidiyoo seeraan dhaggeeffattan gaaffii keessaniif deebii argattu jedheetii yaada. Yoo harka fuunee jaallatamtoota kabajamtootaa fi maamiloota kiyyaa nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee immoo obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafaaf bakka jirtan isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri chaanaala koof haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warri na jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaa isiniin jedha. Harka keessanitti fayyaa argadhaa. Ijji keessan fayyaa haa argatu. Gaarummaan mana keessan haa lixu isiniin jedha hunduma keessaniyyuu. Egaa kanatti aansee gaaffii keessanii dhuguma dhaayii gabaan gurraachiin dhaabatamoo akkam goona birrii keenya ergannamoo of harkatti qabannaa isa jedhuuf jechuudha. Akkuma beekamu mootummaan sharafni biyya alaatii karaa imbaasii adda addaatiin akkasumas immoo karaa daldalaa biyya keessaa fi biyya alaa jiraniin maallaqa bittaa fi gurgurtaa irratti ol kaasuudhaanii haalli biyya keenya ittiin jiru qaala'insi biyya keenya haala garmalee irratti ol ka'eetiin jira. Kanaafiyyuu furmaanni itti ta'uu qaba. Wanti gabaa gurraacha jedhamu kuni nurraa dhaabbachuu qaba. Kallattii kamiiniyyuu mootummaa karaa mootummaatiin maallaqni galamee galiin biyyittiif akka galu galiin biyyittiif galee kan amma namni dhuunfaa irraa galii argatu galiin karaa hundumtu karaa baankii ergatee galiin mootummaaf akka galu akkasumas immoo baasiin ikoonomiin keenya akka sadarkaa guddaarra ga'uu fi haalli qaala'insaatiillee akka gadi bu'u himanii jiru jechuudha. Paarlaamaa irratti imbaasota hundaarratti irmijaa yookiin immoo adabbiin akka fudhatamu namoota daldalaas ta'ee nama kamiyyuu warra gabaa gurraacha dalagan jechaa jira. Kanaan duras immoo jedhamaama jira jechuudha. Hanga tokko bakka kontirool gochuu hanga argatan kontirool inuma godhuu inuma qabu biyya keessa akkuma beektanii nama argan inuma qabu naman argine qabuu hin dandeenye malee jechuudha. Amma immoo mootummaan akka je'ee baasetti jechuudha. Imbaasiin biyya alaa jiru kamiyyuu haala kana hordofee ofii isaaniis kan ejjetan akka qabamanii namoonni kun jechaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kana isiniin immoo warri bilaak maarketii namoonni bilaak maarketii carraa argattanii maallaqa keessan karaa gabaa gurraachaa ergachaa jirtan akkasumas immoo birriin nuufaa qaala'uu of harka kaawwannaa jettanii maallaqa guddaa of harka kaawwattanii birrii baattanii galuudhaaf karoorfitanii jirtan jechuudha. Maallaqa keessan yeroo ammaa kanatti otoo ergattanii natti tola jechuudha. Otoo guutummaa guutuutti hin cufamin tarii cufamuu danda'a tarii immoo akkuma ammaa hin cufama jedhamee itti fufamuu ni danda'a jechuudha. Hanga amma hojjetamaa jira hin hojjetama amma hojjetamaa jira saayitii kanatti jechuudha. Garuu bor iftaan yoo akka tasaa cufamee fi maallaqni keessan isin harkatti rakashuu danda'a. Akkasumallee immoo jechuudha yeroo kana of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha. Maaliif yoo jettanii daldalaan
baay'ee baankonni karaa gabaa gurraachaa hojjetaman birrii gallakkisuu sodaatanii kan qabanii taa'an jiru amma jechuudha. Fakkeenyaaf daldalaan amma ejjetaa jiru jechuudha. Maallaqni akka isaaniif birriin hin gadhiifamne namni tokko birrii meeqa guyyaa takkatti fakkeenyaaf mucaa goddanyaan koo tokko jechuudha. Birrii 300,000 birrii 300,000 57,000 ergite jechuudha. Kana guyyaa meeqatti xumuran? Birrii 357,000 sana guyyaa ja'atti xumuran jechuudha. 50,000 galchanii jechuudha. Akka duraa sana takkaadhaan 357,000 kana takkaatiin akkaawuntii irratti hin garagashan. Sababiinsaa birriin kun eessa dhaqa? Eenyuuf ba'aa jira? Birriin kun immoo eessaa dhufe jedhame gaaffii ta'aa jira jechuudha. Tokko ja'a. Lammata immoo daldalaan maallaqa isin harkaa fuudhee jechuudha. Asumattiyyuu warri birrii baay'ee of harka keessanii jirtan daldalaan isin harkaa fuudhee mootummaan nurratti qabe yookiin immoo mootummaan nu saamee kanaafuu waan ani siif godhu hin jiruu siniin jechuun mala jechuudha. Kanarratti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Daldalaan akka tasaa. Egaa girri keessa biddeen caabataan tokko badaa jedhan. Kanaafuu daldalaa isin itti kennuu qabdan amansiiftanii dhugumadhaa. Ejjetaa jiraayee amma dabarsaa jirtuu jettanii malee callistaniituma naa dabarsi jettanii ittiin laatiina. Maaliif yoo jettan maallaqa keessan 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 fuutanii takkaadhaan xaraqqamtanii daldalaatti yoo kennitan akka tasaa ta'ee birrii keessan biyya erginee akka biyya ergineen immoo harka mootummaa galee birriin keessan nyaatamee jechuu danda'u ofii isaanii nyaatanii jechuudha. Sinii galee kanaafiyyuu kanarratti baay'een keessan of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Maallaqa keessa warri of harka keessa warri baay'ee qabdan hiraati. Sanuu amma naa dabarsita as chokkaayii naa dabarsita amma hojjechaa jira jettanii cheeggootanii hiraa yaani 2,000, 3,000 darbaa ittiin laatiina. Inni 2,000, 3,000tu yoo nyaatame nama aarsa nama guba. 2,000, 3 miti birriin 3 birriin tokkoyyuu akkaataa itti finnu ni beekna dhaabbannee kulaalitii keenya fanaddaasuu geenye hanga dhiigni luka keenyatti gadi harca'utti kan nuti ejjennee finnu jechuudha. Sumunii tokko namni har'a nuu laatu hin jiru. Vaayiziliinii, kirooliksii fi dittooliin harka keenya cicciruu namni nuu bitee itti godhannu hin qabnu jechuudha. Yoo nuti fayyaa taane, yoo nuti ejjechuudhaa baanne, yoo nuti maallaqa keenya kaawwachuudhaa baanne jechuudha. Kanaaf of eeggannoo go'aa birrii xiqqoon nyaatamee rakkoon qabu hin jedhina. Birrii xiqqoon sun simmi'uu danda'a. Anaan natti dhaga'ama karaa mataa kiyya jechuudha. Kanaaf of eeggannoo kana gochuu qabdu siniin jechuun barbaada. Darbee immoo namoonni baay'een birrii keessan jechuudha. Baadheen gala jettanii warri maallaqa birriitti harkatti kaash gootanii baatanii galtanis rakkoo qaba jechuudha. Sababiinsa galeetaniin biyyatti sharafadha anoo yoo jettan daldalaan sodaadhaa ofii koo birrii kana baadhee galeen sharafadha yoo jettan Finfinnee keessatti amma nama ana jedhetu deemee gala jechuudha. Nafseesaa lubbuu isaatiinuu jechuudha. Namoota baay'ee yeroo laaltan waan itti nama tuqanii maallaqa ofii nama harkaa fudhatantu baay'ata jechuudha. Akkasumallee immoo gabaa gurraacha kana barbaacha dhaquuttiyyuu isa of harkaas dhabuu dandeessu ofiifillee seeraan qabamuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf waan qabdan asumatti sharafattanii waan qabdan asumatti akkaawuntii keessanirras haa ta'u obboleessa keessanirras haa ta'u galchattanii akka galchitaniin biyya keessanitti nagaan galuu ni dandeessu jechuudha. Egaa yoommoo sharafni haala kanaan yoo dhaabbate yaaddoo nutti fida jettanii yaaddoo fiduu hin danda'u inni kun jechuudha. Gabaan gurraachi yoo dhaabbate waan nu yaaddeessu otoo hin taane waan nu gammachiisu. Sababiinsaa gaafa gabaan gurraachi dhaabbate biyya keessaallee meeshaaleen biyyatti galanii wantoonni qusaaqusoonni adda addaa jechuudha. Gumurukiin akkasuma wanti biyyatti gurguramu gatiinsa gadi qannasuu danda'a jechuudha. Amma nuti yoo birrii garmalee baay'ifne waan itti binnu sunis immoo ittuma baay'ata jechuudha. Kanaafuu gaafa gabaan gurraachi dhaabbate immoo walqixxaatee namni kamiyyuu walqixxeen ergatee walqixxaatee galachuu. Amma gaafa gabaan gurraachi jiru kun immoo namni tokko gabaa gurraacha carraa argatee ergataa namni tokko immoo gabaa gurraacha kana carraa argateen ergatu. Yeroo kana dubartoonni biyya Arabaa jiran tokko guddatee gala tokko immoo hiyyoessa jedhama jechuudha. Yeroo kana intalli abaluu fi intalli abaluu
biyya arabaa turanii maa inni garaagarummaan isaanii jiru. Ilaalchi nama biyya keenyaa immoo ni beektu miti. Ishiin kun dhiira qallabaa turte, ishiin kun immoo seeraan dalagachaa turte dhuftee nuun jedhu malee namni maalitti akka ergannu maal akka gochaa jirru nu beekuu dhiisuu ni danda'u jechuudha. Kanaaf namni kamillee wal qixxaatee yoo ergate namatti tola jechuudha. Biyya keenyaafis maatii keenyaafis haalli qaala'insaa xiqqoo gadi bu'uu ni danda'a. Akkasumallee immoo galiin karaa mootummaa yoo gale biyyi keenya guddachuu ni dandeessi. Darbee immoo sharafni biyya keenya birriin biyya keenya gatii guddaa argachuu yookiin immoo sadarkaa guddinaa irratti ol ka'uun galmaa'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu yoo rakase walumatti hunda keenya yoo nu rakase yoo waddade walumatti yoo nu waddade bareedaadha jedhee yaada. Guyyaa har'aa yaada ani isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Waa sharafaa immoo boru ganamaan an isin bira geessisa jechuudha. Sababiin isaa har'a waan lama viidiyoo hojjechuu hin dandeenye baay'ee biiziin ture. Isaanis immoo na biraa deemuu didan akkatti rikoordi gochuu dhabeeti yoo nan ga'ee isiniin jedha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya yaada yoo qabaattan qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii jala naa kaa'uu hin dagatiina. Galatoomaa warri isinitti tole immoo laayikii godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.